ايش كان قالته مثلا جرت الخي في اتشغوري خيسولي فلاتي كذا mee koof akkana gool خام فلات tokko garuu isa koofiyyaa qabu kana bata fuula isaa utuu arge. مولد ايش كل سنة خام فلات يا أمه مليون غرق متزي Ilaaluun jira. مجرت هجرت Sitti mul'atu. نمولد لك خام فلات يا أمه Cufti isaanii ni bareedu. Dirqama takka filachuu qabaami. ايه الكاميرا تكفلت شو قلت Hundaayyuu utuu filadheema. هندا كامي فلات هندا جنوب ديم تايسين ورد داسي فولا دوف أنا ما أفتي مراتي ترى ما جاي باتي كم هندا دم فلات أنا ما كلام كم تمو تكفلت دم تكفلت ده خمسة سيدة نافتا هذا حاسو بخبر والله لازم يجي جرجت تبي يوم من ما يا رب خلينا Wallahi. Ani areeda okay. بقى تنباس كم فلات أوبا دي سجى سانا رانغو بني Eh, qaal. أوي Fiixaa isaanii kan ja'ohan. إيه Mee naa bal'isa. أتي محمدون أقعد تسطر في كم نسيبك أبدا محمدون ترى أنا مركانة فكرت Ayyee bakka. محمدون في خان قاو بقى قبوا والله صراحة سنة ما تكسنين قدو دبرتينا مريضة أو ملين فلت وكانت لي دي بني دمناية بقى دي بدأ أقول ترى كون كم في تاجرة خنا نروح قبوا أجين قاو نسيبك خسني بقى يلا نغان ناج ما وجه قبوا أنا ما درس قاو جرب يا رب سنة أبصر بس أنا أغنى جمس باي باي أروزا أنا دين باو أروزني واني جودي ما أنت فين Hin ba'u. سجارة تشين إيه إيسا فلتة بار إيسا فلتة إنه إيسا خنا فلتة إيش يعني بقى أنا بأمانتنا أوكي bilbilli guddaa natti haasoftuun eessa keessa nookiyaa natti haasofti jedhamte fakkaata bilbila gurra hin qabdu. Kan yeroo hedduu suuraa ta'e keessatti ilaalaa ture sanii natti haasa'ime guddaa viidiyoo wajjaa sunuunsa. Haya amma kana chaarjii fixatee chaarjirra kaayadhe lubbuu kiyya. Osoo nan argin akkamitti chaarjara fixattee jawwaala guddaa itti argattuu ni dandeessu. Yeroo hedduu fuula keessatti na ilaaltu chaarjara osoo hin kaatin eenyutti haasofte fitte. Chaarjii eenyutti haasofte fitte ara naan dawwalle. Lakki lubbuu kiyya yeroo meeqatti dawalee akkuna jala kaasuu didde chaarjii hin goone ni dagadde. Amma daqiiqa shanii booda hanga haasuuf nu ni banata haya naa obsi lubbuu kiyya. Hayya silaa fuudha laafee aarri waa bakka ba'uun hin dhabu jaanii waan si jaaladhu jecha irra siif dabreetiin jira garuu chaarjii kana bakka itti dhumeessuutuma wal gaafanna. Saniifuu sin jaaladha ammallee deebi'an. Akkasii miti yaa lubbuu kiyya bilbila lachuu yeroo takkaan chaarjii godhuu ni dagaddarre ni dagadda bakka bilbila dalagaa oola waan ta'eef bilbilli immoo akka kutaa kiyya keessaa hin baane ni beektamee ati. Kanaaf ni dagaddarre lubbuu kiyya. Malee fixee gara biraa haasee maal jedhee sanaa miti bara. Khalaas irra siif dabreetiin jira akkami nagaa naa qabdaati fayyaa keetti lubbu. Si jira yaada kee malee lubbuu kee hedduu takka si yaada jiraani. Amma dalagumaayyuu na jibbisiisuu jiraan. Si arguu barbaada. Khalaas ajee taraa takka mee asumaanuu taraa takka dhungoo takka na barbaachisa. Wal taraaramnee mam. Wallollee moo? Sababa bilbila kee bakka itti chaarjii eessatti fixxeyyee si gaafa deebicha sitti aareen ture dhugaanatti himtee jirtaa misaniif amma taraa takka dhungadhu na araarsi. Tole lubbuu kee viduu masiibanii si ungadhare kumaatiin argitutti. Dhungadhu sagaleen teetu naa ta'a. Onnee sanaa natti Tole lubbuu kee. Haya addis na ungadhu. dhungoona dhungadhu hin jedhu ati.
Hayyee waan ofii koo hin jaalladhu. Ani siin jaalladha lubbuu. Okay, meda ba isinis ciki mo jana jana wal caqacaqanii ko eenyu akka moo'inin kaa irra deebiseetin kaa